Ashama hordoftoota maatii King Caalaa hundi keessan akkam fayyaa keessanii galata isaa galata nagaa kuutii adda viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira. Baga nagaan na eeganis ni jedha viidiyoo amaalni waan nama gammachiisus waan nama kofachiisus baay'ee waan nama ajaa'ibudha. Social media kaleessa jechuudha guyyaa kaleessa irraa eegalee social media kana keessatti waan oofamaa ta'edha jechuudha. Sana malees immoo kabajamuun pirezidaantii naannoo mootummaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Lammaa Magarsaa guyyaa kalee barnoota PhD isaanii jechuudha yookiin digirii sadaffaa isaanii Yuunivarsiitii Hoolaandii fudhatan jedha. Baay'een gammadee baay'ee waan nama boonsudha waan nama gammachiisudha akka sabaattis akka nama dhuunfattis waan nama boonsudha. Obbo Lammaa Magarsaa kana dura awwaalamanii turanii hidhamanii turamanii namni tokko immoo hanga du'anii turan jechuutti jedhamee ture. Hundaafuu wanta kana hunda jala darbanii iddoo kana ga'uu isaaniitti baay'ee namatti tolaa waan nama gammachiisudha. Mee inni ajandaan biraa immoo jechuudha weellistoota keenyaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii 500,000 hanga miliyoona tokko kenneef isa jedhamu sababa isaan isinitti hima. Sababa isaan kennameef yookaanis immoo sababa isaan fudhataniif jechuudha. Jalqaba namoonni amma kanatti chaanaalii keenyaatti dhuftan Caalaan jedhama. Chaanaalii kanaaf haala tanaan please subscribe godhaa. Sana malees viidiyoo kana like gochuudhaan nu gargaaraa isiniin jedha. Yaada gaaffii kee qabdan immoo koomentii jala naa kaa'uun dagatina. Artist Saaliyaa Saamii, artist Leencoo Abdulshaakur dhiyeenya kana jechuudha. Kalees guyyaa dheengaddamoo waan akkasii gadhiifame kan Leencoo jechuudha. Muuziqaan Leencoon hojjete raayyaa ittisa biyyaa olaantummaa raayyaa ittisa biyyaa biyya kana keessatti baay'ee faarsaa ture. Muuziqaa raappii tokko zanaa godhee hojjete. Muuziqaa sana jechuudha guyyaa tokko moo guyyaa lama keessatti naannoo nama 16,000 waan akkasiitu laalame natti fakkaata. Achi keessaa dislaayikii yogguu sanatti jechuudha. Laayikiin 600 waan akkasii ga'u ga'e yoon ani sa'aatiin ilaalu sana jechuudha. Dislaayikii yommuu yoo ilaalu naannoo 5,000 ga'e jechuudha. Kana jechuun muuziqaan sun muuziqaa Leencoo baase sun yookaanis immoo muuziqaa weellisaa Leencoo baase sun sababa kana biraatti hin fudhatamne yookaanis immoo sababa kanaaf hin liqimsamne sababa ta'e wayii qaba isa jedhudha. Sana malees immoo artist Saaliyaa Saamii afaan 7 waan akkasii sirbitee jirti. Dhumatti Amaariffaan jettee baay'ee namatti tola. Baay'ee daansiin dandeessin tallee akka waan duraan walloo keessatti guddattee natti fakkaata. Hundaafuu artistoota keenya laayikii ilaaluun danda'amu kan Saaliyaa jechuudha. Jalqaba ilaalamaa ture sana booda laayikii ishee dislaayikii ishee haayidii ta'e ture. Hundaafuu kuni maal ibsaa koomentiin jara lachuun oofidha jechuudha. Weellistoota kana koomentiin isaanii muuziqaa jalatti muuziqaadhuma callistee ilaaltaa Leencoo Abdulshaakur laayikii dislaayikii waan akkasii ilaaluu dandeessa malee koomentiin cufaa ture. Sana malee Saaliyaa Saamii guutummaan guutuutti kaleessa sa'aa booda jechuudha naannoo sa'aatii 5 booda haayidii ta'ee koomentii barreessuu hin dandeessu, laayikii gochuu hin dandeessa, garuu dislaayikii gochuu hin dandeessa, arguu hin dandeessu. Hundaafuu kun maal inni muuziqaa Saaliyaa Saamiitis dhiyeenya kana waan bilisiginnaatti dabalamteef dhiyeenya kana waan oppidoo maal jedhama hojiifi dabalamteef jechuudha. Jibbiinsa ta'e wayii qaba fakkaata. Hundaafuu artistii keenya akkasitti kana dura waan guddaa saba kana oolte akkasitti jibbuun illee natti hin fakkaatu. Hundaafuu akka ilaalcha namaatitti akka ilaalcha keessaniitti jechuudha. Hunduu akkuma ilaalcha ofiititti karamaa isaa mijateen deema waan ta'eef sababni isaa inni guddaan jechuudha maallaqni kun maaf kennameef Saaliyaa Saamiiti. Meesejii kana isin yaa dubbisu wanta mootummaan naannoo Oromiyaa barreesse kana jechuudha. Dhimmi deeggarsa kennuu ilaala. Waajjirri pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa artist Saaliyaa Saamii deeggarsa jijjiiramni biyya keenyaa amma keessa jirtu akka fiixan bahuuf isin gootan hundaaf galatoomaa jechaa kaffaltii sirba sabaaf sablammoota yeroo dhiyootti gumaachitaniif waajjirri pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa qarshii miliyoona tokko isiniif kennee jira. Artist Leencoo Abdulshaakuriif bakka jirtanitti dhimmi deeggarsa kennuu ilaala. Waajjirri pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa artist Leencoo Abdulshaakur deeggarsa jijjiiramni biyya keenyaa amma keessa jirtu akka fiixan bahuuf isin gootan hundaaf akkasumas raayyaa ittisa biyyaa keenya akka uummatni bira dhaabatuuf kaka'umsa isin gootaniif galatoomaa jechaa kaffaltiin sirba raayyaa ittisa biyyaaf yeroo dhiyootti gumaachitaniif waajjirri pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa qarshii 750,000 isinii kennee jira. Nagaa wajjin Caaltuu isaanii. Akkasiidha kan jaalachuunitu jechuudha. Kanaaf maalinni Leencoo weellisaa Leencoo Abdulshaakurii mootummaa naannoo Oromiyaa waamicha dhiyeessuu fi qarshii 750,000 waaw
maal ta'u sunan kana dhiisitu dhugaa rabbii afaan sagalee bareedaa sagalee muuziqaa wayii qabaadheetu muuziqaa hojjedhe biyaansi. Muuziqaa jechuun ka isa bilcheeginaa yookaanis immoo isa warra badhaadhinaa yoo ta'in hin ala kunna kaan nan badhaasu natti fakkaata warri kaan hin badhaafamne miti akka keekiyyaa kan akka etiiqaa tafarii kan akka weellistoota kaanii warri qabsoo sirba warri maal sirban kun hin badhaafamne natti fakkaata. Ani wanti hojjechuu qabu jechuudha kana booda osoo sagalee qabaadhee raayyaa ittisa biyyaa nan faarsa tokko obbo Shimallis Abdiisaa nan faarsa lama obbo Dr. Abiy Ahmad nan faarsa sadii bakka aanga'oota gurguddoo kana nan faarsa sana malees immoo isaan jajjabeessa jechuudha. Isaaniifan sirba maaliif qarshii argachuuf jecha ka yogguu tokkotti miiliyoona tokko argachuun baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbii baay'ee waan argamee hin beekne garuu haftattu maaliif kana dura sabumti biraatu weellistoonni saba biraatu iyyuu ispoonsara jedhamee kana madirakii qopheessanii fi akkasumatti nyaachisaa turanii hundaafuu fudhattu. Ani akka isheen fudhatan akka isaan fudhatanitti gammachuun qaba jechuudha. Kanaaf baga gammadanii garuu sababni isaa jechuudha uummanni silaa muuziqaa isaanii kana jibbee uummanni silaa isaan jibbee isaan kana booda dheessa dhaqanii bakka keessa isaaniitti itti dhagahame jechuudha. Obbo Shimallis Abdiisaa fa'aa keessa isaaniitti artistoota kana maal gochuu qabna artistoonni kun baay'ee akkasitti nu faarsanii sababa keenyan salphachuu isaaniitti jedhee Obbo Shimallis Abdiisaa jechuudha. Sana booda yoosuma sana qarshiin hin jirti qarshii yoo kana nama biraayyuu jechuudha. Dhiifama garuu warra poolitikaas miti garuu akkasuma qeeqaan natti tolaan manii waama isaanii xiqqoo haasa'uu barbaade malee dhiyoo kana maal godhanii Obbo Shimallis Abdiisaa helikoophteraan dhufanii jechuudha magaalaa Asallaa kana keessa naanna'anii helikoophteraan sangaa 647 fudhatanii deemanii waaw kunuunka Saaliyaa Saami'aa fi artistoota keenya hagam osoo addaan qoqqoodame baay'ee gaawwan ta'eef maaliif jireenya waraanaaf ture waraanni isaanii qopheessanii jechuudha. Sangoota kana nyaachuuf ta'uu dadhabanii jiru. Kanaaf mee kallattii kana booda weellistoonni nu abaaruu dhufan kana booda weellistoonni nu arrabsuu dhufan kana booda weellistoonni waa'ee keenya hamaa haasa'uu dhufan tarii kana qarshii kana argataniitoo qarshii isaanii kana arganiitoo jechuudha nu faarsu nu leellisu nu jajjabeessu jedhaniitu maallaqa kana kennaniif jechuudha waan baay'ee guddaadha. Dhugaa qarshii miiliyoona tokko nama tokkoof kennu fakkeenyaaf Saaliyaan saba adda addaatiin afaan torbaa waan akkasii sirbitee natti fakkaata muuziqaa sana kaleessa laalee jira. Biyaansi guddaate qarshii 60,000 irraa waan fixu nama fakkaatu viidiyoo wajjin jechuudha. Hundaafuu baay'ee deebi'eef jechuudha. Baga argatan dhugaa rabbii maalaa nyaatan kana nyaatu eessa saba bilchiginnaatti dabalaman egaa kana nyaachuu dhabu egaa kana fudhachuu dhabu eessa bilchiginnaatti dabalamaniyyuu hundaafuu sababni isaa kana inni guddaa isaan silaa bakka seenan dhabanii weellistoonni kun biyya biraatti tuffatamanii sana malees immoo yuutuubiin caalaa gaariin kafaluu fi muuziqaa kana immoo nu jedhanii baasanii maaliif jarri kun kan maqaa keenyan egaa otoo nu jirru osoo nu maallaqa qabnu osoo nu humna qabnu osoo isaan gargaaruu dandeenyu maaf akkasitti miidhaman jedheetu mootummaan keenya baay'ee waan namatti toludha dhugaa rabbii waan namatti toludha. Qarshii xiqqoo tana isaaf qarshiin tun waan xiqqoo wayii taate fakkaatti kanaaf uummata kun gadhiise dhugaa rabbii waan namatti toludha. Kanaaf namoonni hedduun keessan Facebook irra deemtanii weellistuu Saaliyaa Saamii si'a jaamee qeerumtee maal maalaan jedhamu kun xiqqoon dabbaraa natti fakkaata maaliif kana dura hedduun keenya Saaliyaa akkuma beeknu jechuudha qabsoo Oromoo keessatti baay'ee dubartii adda duree turte. 5 seerumtu 6 seerumtu 50 seerumtu fedha isheeti isheen hin dadhabin malee fedha isheeti. Kanaaf haamilee weellistoota keenya hin cabsina kunoo erguma cabsitaniyyuu maallaqa agarsiisii kanaan dhufee fi galatasaa dhugaa rabbii galatasaa kana Saaliyaa Mbekon Tajuddin baay'ee gammaduun oolu qarshii miliyoona tokko argate. Kanaaf namoonni hedduun keessan hin qeeqina hin arrabsina haa heerumtu Saaliyaas taate haa heerumtu mirga isheeti. Obbo Lammaa Magarsaan immoo carraa akkasii baay'ee namatti tolu kana argachuu isaaniitiif galanni kan Waaqaa jedhee jira. Mee kana isinuma bashannansiisuudhaan qabadhee fi viidiyoo itti immoo hanga walitti deebinuutti nagaannaaf tura. Isinan jaalladha isinan kabaja lakki viidiyoo kana immoo laayikii gochuun isina dhugaa Waaqaan dabbara laayikii godhaan isinin jedha viidiyoo itti hanga walitti deebinuutti nagaannaaf tura. Bye bye.